BBC Afaan Oromooti. Nu waliin tura. Ashama akka mooltan dhaggeeffattoota keenya stuudiyoo keenyas magaalaa Naayiroobii jirurraa sagantaa raadiyoo BBC Afaan Oromoo karoobii onkololeessa 22 bara 2020 qabannee dhiyaanneerra. Koomishiniin araaraaf nagaa Itoophiyaa rakkoo mootummoota jidduu jiru furuun itti gaafatama koomiti jechuu የኛ ኃላፊነት በዋነኛነት itti gaafatamummaan keenya adda durummaan badii fi godaannisawwan darban irratti fulleeffata. Duula marsaalee hawaasaa sa'aatii 24f turu rogeeyyiin itti jiran ilaalchisee turtii Saamu'eel Baqqalee Garbaa waliin taasifne. Mootummoonni addunyaa mootummaa Itoophiyaa gargaaraa jiranii qarshiin isaanii uummata nagaa irratti qawwee bituudhaaf oolaa akka jiru akka isaan kana beekanii fi qophii yuunivarsiitiiwwan barattoota simachuuf taasisaa jiran oduu gaggabaaboo itti daballee walduraa duubaan isin biraan geenya ani Baqqalaa Toomaati. Koomishinii araaraaf nagaa Itoophiyaa walitti bu'iinsawwan kutaalee biyyattii garagaraatti mudatan 21 qorachaa akka jiru beeksiseera. Erga ministeera muummee Abiyyi Ahmed gara aangootti dhufanii as hundaa'ee koomishiniin kun hojiilee hojjetaa turee fi harkaa qabu irratti ibsa har'a miidiyaaleef kenneeni kan kana jedhe. Dura teessuutti aantuun koomishinichaa aadde Yetnabbarsh Nugusee koomishinichi hojiilee hojjetaa jiru yoo himan እነዚህ ጉዳዮች በርቀ ሰላም ሊፈቱ ይችላሉ ብሎ dhimmoota koomishinii araaraa fi nagaan furamuu danda'u jennu adda baasuuf tooftaan fayyadamnu tokko iyyannaa uummatarraa funaanamudha. Bilbila marsariitii fi waajjira banachuun argama keenya ega cimsinee booda sarbama mirgaa fi dhabinsa haqaa irratti eeruu nuuf kennaa jennee gaafanna. Haala kanaan dhimmoota araaraa fi nagaa barbaadanii nu bira dhufan adda baasuu fi ka'umsa isaanii qulqulleeffachuu irra deebiin akka hin uumamne immoo tarkaanfiiwwan seeraa fi bulchiinsaa yaada furmaataa mootummaaf dhiyeessina. Kuni kallattiin dhimmoota araaraa fi nagaa barbaadan kan haqa yeroo ce'umsaa yookiin transitional justice waliin kallattiin wal qabatanidha. Lammaffaan immoo araaraa fi nagaa ija nagaa biyyaa ijaaruun yoo ilaallu walitti bu'iinsawwan yeroo kallattiin araaraa fi nagaan wal hin qabanne garuu ammoo nagaan waaraan barbaannu akka hin dhufne gufuu ta'an jiru. Hojii walitti bu'iinsawwan kanneen adda baasu hojjanneerra. Baay'ee yaaddeessoodha kan jedhaman walitti bu'iinsawwan 29 adda baafanneerra. Isaan keessaa ammoo kan dursi kennamuufii qabu adda baafnee akkatti furaman kan of keessaa qabu xiinxala walitti bu'iinsaa yookiin conflict analysis hojjechaa jirra. Sana booda ammoo xiinxala qofaarratti hin dhaabnu. Walitti bu'iinsawwan kun akkatti furaman erga xiinxallee booda qaamolee walitti bu'iinsa kana furuuf barbaachisan hirmaachisnee hojiitti seenna. Kanas uummataaf ni labsina. Walitti bu'iinsaa fi sarbama mirgaa kutaalee biyyattii adda addaa keessa jiru akkasumas waldiddaa mootummaa federaalaaf mootummaa naannoo Tigraay jidduu jiru ilaalchise hojii koomishinichi hojjechaa jiru ka gaafataman aadde Yetnabbarsh sun itti gaafatama koomishinii keenyaa miti jedhan. የኛ ኃላፊነት በዋነኛነት itti gaafatamummaan keenya adda durummaan badii fi godaannisawwan darban irratti fulleeffata. Sababa badii fi godaannisawwan darban kanaan qalbii namaa miidhame wal'aanuudha. Kaleessa sakattaanee waa'ee borii yaada akka dhiyeessinu bor uummataa fi mootummaa jidduu wal amantaan jiru akka hundee godhatu yaada gargaaru akka dhiyeessinu koomishiniin araaraa fi nagaa kan dhaabbate. Kanaaf adda durummaan badii darbe irratti fulleeffanna. Walitti bu'iinsiwwanii fi sarbamni mirga namoomaa amma mul'ataa jiru qaama mootummaa idilee jechuunis qaama seera baastu raawwachiisuu fi mana murtiin kan furmaata argatanidha. Tigraay fi mootummaa federaalaa jidduu wanni jirus kanuma. Unuuf lamaanuu mootummoota beekamtii seera qabanidha. Mootummoota federaalaa fi naannoo jidduutti rakkoon yoo uumamu sana furuun gahee keenya miti. Ifatti mana maree federeeshiniif kan kennamedha. Nuti garuu akka lammii fi akka koomishinii walaba ta'e tokkotti akka tasgabbiin mari'atan yaada dhiyeessineerra. Yoo mari'achuuf qaamni walabaa isaan barbaachise qophii ta'uu keenya yeroo isaatti qaama barbaachisuuf beeksifnee jirra. አካላት ፎርማሊ አሳውቀናል። Itti aansuun qophii yuunivarsiitiiwwan barattoota deebisanii simachuuf taasisan ilaallaa. Bara darbee sababa weerara koronaa vaayirasiin yuunivarsiitiiwwan hundi barnoota adda kutuun isaanii ni yaadatama. Gama biraan rakkoo nageenyaa tureen barattoonni barnoota adda kutanii gara naannoo isaaniitti deebi'anis ni jiru. Dhimma kanaa fi qophii yuunivarsiitiiwwan barattoota simachuuf taasisan ammayyuu tana bal'isee isinitti hima. Baatii torba booda bara kana onkololeessa 23 hanga 30 jidduutti yuunivarsiitiiwwan hundi barattoota deebisanii akka simatan ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo beeksiseera.
Yuunivarsiitiiwwan hundi ulaagaa kaa'ame ariitiin guutanii barattoota akka simatan qajeelfamni darbu Daayirektarri quunnamtii uummataa ministeerichaa obbo Dachaasaa Gurmuu ni dubbatu. Qophiin yuunivarsiitota hundumtillee ol fakkaatuu baate garuu qophiin isaanii bareeda waan ta'eef warri xinnoo duubatti hafanii jiran immoo dafanii saffisanii akka qophii isaanii xumuranii haala mijeessan qajeelfama tokko kan baheetu jira kan madaallii qabu jechaadha. Qabxiiwwan kunkunoo guutame malee ta'uu hin danda'u jedhamee hundumtuyyuu kan hin guuttanne akka guuttatan irratti hojjennee hundumti isaaniitu garuu ji'a onkololeessa kana keessa akka lakkoofsa biyya keenyaatti 23 hamma 30tti barattoota isaanii barnoota idileetitti akka deebisuudhaan murtaa'ee jira. Kana irratti hojjetaa jirra jechaadha. Yuunivarsiitiiwwan hundi jalqaba barattoota eebbifamtoota kan simatan yoo ta'u baatii 2 keessatti eebbisiisanii baasu. Gama kanaan qophii taasisan kan gaafanne pirezidantiin Yuunivarsiitii Wallaggaa Dr. Hassan Yusuf kana nuun jedhan. Eebbifamtoota ni waamnu warra seemiseera tokko xumuree deebiidha. Amma waa dhufanii seemiseera lammeeffaatti galmaaniiti. Barumsi seemiseera lammeeffaa immoo barana kiraash proogiraam karaa jedhamuun itti qophaa'amaa ture. Ji'a 2 keessatti akka xumuramu jechuudha. Koorsii seemiseera lammeeffaatti fudhatan kana 3-4 ta'uu danda'a. Achi keessaati koor kompiitansi kan jedhaman atilees koorsii sanaa fi beekumsa ijoo achi keessa jiru jedhamu kan ijoolleen argatanii bahuu qaban dirqama. Sana akka sanarratti qilleensaa godhamee akka qophaa'u irratti hojjetamaa ture. Gara ji'a 2 darban kana galgalas taanaan qidaamee sanbatas yeroo argamu immoo barsiisaan dabalataanis akka barsiisu akkasiin ta'e ji'a 2 keessatti xumuruu fi gama kan qophiin godhamee jiru jechaadha. Ijoollee eebbifaman waamnee ji'a 2 keessatti xumursiisa. Yuunivarsiitiiwwan barattoota eebbifamtoota baatii 2 keessatti eebbisiisanii erga gaggeessanii duuba barattoota waggaa 2ffaa fi isaa olitti aansuunis barattoota waggaa 1ffaa akka simatan karoorri kan ba'e. Barattoonni haaraa bara barnootaa 2013 yuunivarsiitii seenan ammoo qormaata biyyaalessaa waan hin fudhanneef akkuma qormaati biyyaalessaa kennamee ramaddii raawwateen gara yuunivarsiitiiwwanii deemuu jedhame. Barattoota rakkoo nageenyaa bara darbee tureen barnoota addaan kutanii gara maatii isaanii deebi'an ilaalchise amma dura murteen darbe akka hin jirree fi Ministeerri saayinsii fi barnoota olaanoo dhimma isaanii akka harkaa qabu obbo Dachaasaa Gurmuu BBC'tti himaniiru. Maal gochuu dandeenya kan jedhu ajandaa ka'ee mari'atamee jira. Garuu daataan isaanii beekamee akkamitti akka keessummeessuu danda'an murtee barbaada. Ammaaf yeroo hanga ammaa wanti murtaa'ee hin jiru waa'een isaanii. Yoo akka seera gogduu yoo hiikne yaa hin danda'amu suni garuu lakkoofsi barattootatis baay'ee waan ta'eef dhiibbaan adda addaa waan jiruuf isa kana akkam goonetti mijeessuu dandeenya akkamitti hiikuu dandeenya irratti hojjetaa jirra. Inni yommuu ga'u in ibsina. Rakkoo nageenyaa bara darbee tureen barattoonni lubbuu dhabanii fi qaama miidhaman jiraachuun yaadatama. Rakkoon sun irra deebiin mudachuu mala yaaddoo jedhuun kanneen bara kana gara yuunivarsiitiiwwan naannoo isaaniin ala jiranii deemurraa sodaa qabaniif obbo Dachaasaan kana jedhan. Naannoo tokko gara biraan deemnuun jedhamuun qabu kun yuunivarsiitiin yuunivarsiitiidha, yuuniversaalidha. Biyya fedhanuyyuu deemanii baratuuf odoo murteessan as keessatti immoo naannoo tokko gara naannoo biraa deemee baradhuun sirrii ta'uu hin danda'u. Inni kun akkanatti keessumaa'u. Barattoota waan ta'aniif haala nageenya isaanii irratti qaqqabnee hojjechuudha wanni nurraa eegamu wanni barbaachisus wanni nama amansiisus akkasuma kanaan ala wanti jiru garuu akkaataan itti keessummaa'u hin jiru. raadiyoo BBC Afaan Oromoo dhaggeeffataa jirtu amma dabareen kan oduu gaggabaabooti. Iskindir Naggaa fi kanneen isa waliin himataman har'a mana murtii olaanaa federaalaa ramaddii didataatti dhiyaataniiru. Abbaan alangaa ragaaleen golgaa duubanaaf haa dhiyaatan jechuu himatamtoonni waan mormaniif manni murtichaa guyyaa 50 boodatti beellama qabateera. Ministeerri maallaqaa sirna ittiin aanaalee magaalotaa fi gandoota naannoo Tigraayiif deeggarsa baajataa godhu qopheessuusaa beeksise. Manni maree federeeshinii mootummaa naannichaa waliin hariiroon mootummaan federaalaa qabu akka adda citu aanaalee fi magaalota waliin garuu akka itti fufu murteessee ture. Tapha kubbaa miilaa michoomaa Itoophiyaa fi Zaambiyaa gidduutti istaadiyeemii Finfinneetti adeemsifameen Zaambiyaan galchii 3-2 Itoophiyaa mo'atteetti. Getaana Kabbadee fi Aschaalaw Taammanee taphattoota Itoophiyaaf galchii galchan. Dhaabbanni gaazexeessitoota daangaa maleeyyii Reporters Without Borders RSF damee Sweden pirezidaantii Eertiraa Isaayyaas Afeworqii fi aangawoota biyyattii biroo 7 irratti himata yakka namoomaa bane. Himatichi gaazexeessaa lammummaa Eertiraa fi Sweden qabu Daawit Yisaaq bara 2001 irraa haga ammaatti dhoksaatti hidhamee jiru ilaallata jedhameera.
Tuuxillaan saree halluu magariisa qabdu Itilii odola Sardiiniyaa jedhamtu irratti dhalatte. Tuuxillaan kun gadameessa keessatti halluu magariisaan otoo hin laaqamiin hin hafne jedhameera. Dhaabbanni basaasaa Ameerikaa FBI Iraanii fi Raashiyaan ragaa filattoota Ameerikaa of harkaa qabu jedhe. Ergaa kana kan dabarsanii kennan deeggartoota Tiraampii jedhan Direektarri dhimma nageenya biyyaalessaa US John Ratcliffe oduun gaggabaaboo isaan kanneen. Kaharraaf qopheeffanni isa xumuraa irratti dabarreerraa kaleessaa qabee miidiyaa hawaasummaa irratti duulli mormii mootummaa Itoophiyaa haashtaagiiwwan 300 live 3 months akkasumas problem is tyranny not ethnicity jedhuun adeemsifamaa jira. Barreeffamawwan gaggabaabaa ergaa baatii 3 keessatti lubbuun nama 300 darbuu fi rakkoon walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru sabummaa otoo hin taane abbaa irrummaadhaa jedhu qaban 600 ol Twitter irratti qoodamaniiru. Rogeeyyiin duula kana irratti qooda fudhachaa jiran suuraa namoota qaama mootummaan ajjeefame jedhanii maqaa isaanii waliin maxxansaas jiru. Firaa'ol Balaay duula kana irratti hirmaachaa akka jiru ilma obbo Baqqala Garbaa Saamu'eel Baqqala ka'umsaa fi galma duula kana irratti dubbisteetti. Kaayyoon isaa inni guddaa ijaa fi gurra uummata addunyaa irra jiru dhaabbilee adda addaa dhaabbilee hawaasummaas haa ta'u gara Itoophiyaatti akka dhufuudha. Qabsoo guddaatu Itoophiyaa keessatti adeemsifamaa jira. Uummanni ispeeshaalii uummanni Oromoo qabsoo guddaa keessa jira. Uummanni addunyaa gurra akka nuu kennuudhaaf xiyyeeffatameeti kan inni hojjetamaa jiru. Uummatoota baay'ee walitti daballee jechuudha. Haashtaagiiwwan kana akkamittiin filattanii nama 300 kan jettan sanas immoo lakkoofsi isaa eessaa argattan waa'ee sanatti himee haashtaagiiwwan fayyadamaa jirtan kana. Okay, haashtaagiin inni duraa namoota 300 ji'a 3 keessatti jedhu mootummaa kanarratti mormiin karaa adda addaa erga itti cimaa dhufeeti gara jabummaadhaan ajjechaawwan adda addaa biyya kana keessatti adeemsifamaa turanii Oromiyaa qofa otoo hin taane Somaalee naannoo Somaalee keessatti Walaayittaan jira, Sidaamaan jira, iddoo baay'eedha kan inni ture. Namoota achi jiran baay'ee isaanii kontaakti goonee wajjin haasofnee namootni kun akkamitti akka du'anii, akkamitti akka ajjeefamanii, maal hojjechaa akka turanii, koominitii keessatti namoota akkamii akka turanii, namoota nagaadhamoo akka mootummaan jedhu namoota shororkeessitoota kana turanii, vaayilanta turanii isa jedhu adda baafannee erga xumurreetii boodadha kan haashtaagii kana qopheessine jechuudha. Inni lammaffaa mootummaan kun yeroo hiriira nagaa fi mormii irratti ka'u hunda crash gochuu barbaadu, yeroo dhabamsiisuu barbaadu Itoophiyaa keessatti ethnic conflict ka'ee jira. Isa dhabamsiisuudhaaf nuti tarkaanfii adda addaa fudhannee isa jedhu Itoophiyaa keessa ethnic conflictiin akka hin jirre garuu mootummaan abbaa irree maqaa kana fayyadamuudhaan mormiiwwan isarratti ka'aa jiranii fi gara fuuldurattis isarratti ka'uudhaaf malan hunda karaa kanaan cabsuudhaaf akka ka'e uummata addunyaa dhaabbilee addunyaa fi akkasumas immoo uummata keenya Itoophiyaadhaafis ibsuudhaaf haashtaagoota lamaan kana filannee jechuudha. Duulli kun hagam dhiibbaa uuma yookiin immoo bu'aa buusa jettanii yaaddu? Wanta kanarraati kan nuti arganna jennee yaadnu. Tokkoffaa mootummaan kun mootummoota addunyaa fi dhaabbilee adda addaa irraatii gargaarsa baay'ee argachaa jira. Gargaarsa sanaan immoo parpazii ittiin gargaarsi sun dhufe irratti oolaa otoo miti kan inni jiru. Uummata nagaa irrattidha kan inni qarshii sun dhufee qawwee bitaa jiru. Kanaafi nuti maal gochuu barbaanne mootummoonni addunyaa mootummaa Itoophiyaa gargaaraa jiranii qarshiin isaanii uummata nagaa irratti qawwee bituudhaaf oolaa akka jiru akka isaan kana beekanii fi deeggarsa isaanii immediately akka dhaabanii fi akkasumas immoo tiwiitoota nuti barreessaa turre sana keessatti namoota adda addaa meeshin gochuudhaaf yaallee jirra. Koongirasoota biyya Ameerikaa akka jiran amma dhiyootti kan rizooluushinii mootummaa Itoophiyaa kanarratti baasanii namoota akkasii meeshin goone akka isaan haala Itoophiyaan keessa jirtu sirriitti hubatanii karaa adda addaa poolisii irratti qaban akka fooyyessaniif. Raadiyoon BBC Afaan Oromoo dambalii gabaabaa Naayil Saatii fi kallattiin Facebook irratti yeroo mara wixata haga jimaata galgala sa'aatii 2:50 irraa eegalee dhaggeeffatama. Dhaggeeffattoota keenya kanarraa asuma irratti goolabneerra. Odeeffannoowwan dabalataa marsariitii fi fuula feesbuukii keenya irraa argachuu dandeessu. Waan dhaggeeffataniif galatooma. Horaa bulaa.